Dari kun illee nama wanti sadii gahe bakka tana bu'eessaan agarree murtinni nyaate hin qalame bakka inni jinde sabbareetuma itti ishee tokkicha na biratti hafe kana doo na naannis xiqqisha guddate abdii amalaa sii guutaa abbaa abbaa kee qalli goolaan jedhu nyaatame Isini irratti oolchi. Mee haadha manaa isaatti kenne manaa isaatti Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Mucaan kun kan isa keessatti Abbaa manaa kiyya ani sababa isaa dhabe abbaa kiyya dhabe isa qofa wajjin jiraataa jiru anaa fi maatii isallee guddisu jecha osoo deemu osoo tattaafatu na jalaa nyaatame sanii haadha manaa isaatti tun daa'ima isaatti amma immoo aduyyuu isa dhabee kasilaa isarra hinaafu jedheetiniin yookiin wajjeese jedhee yaadu sababa ummata akkatti dhaabatee ummata kanaa lubbuun teena dhaqqabante sababa keessan jirraa ammallee rabbiin oliin isin adeemu jedhu waan biraa waan jedhuun qabu. Ya jama nama kun sadii fo'inatti mul'ata. Amma waan baay'ee jechuun barbaadu. Aroora hojii gootee kaasuu dandeessaa? Muytii godhe mi'aan tokko yeroon kaasee jarumatti qabate jarumatti qabe muytii qofa kaasin jedhe jarumatti qabe. Namni kun sadiif dhibbishan asitti argamtan waa tokko isin rakkisaa yoo dandeessan yeroo 20 koppii linkii fi seendi godhaati nama kudhaniin barbaada biyaas qarshii 50 nama maatii kana ingidee maalit waan ijaan mul'ataa jiru ammumaa siniin jechuun danda'u namni asirra taa'ee harka sinii rukutu dhibuutu mala namoonni famasiin beekamtii qaban as ta'anii sinii acabacaban dhibuutu mala nutis isin beekuu dhiisuu keenya mala garuu rabbi kan isin argaa jiru rabbiin bira kaachuu kan dandeessanu ilma keessan hin gadda akkas fuula miidiyaa irratti jechuudha. Nanajjeessinaa nyaadhee garaan qabu haadha koof tokkicha abbaa koof tokkicha rabbi sodaadhu obboleessa koo rabbii jedhituu jedhu kan jarri ciibsanii akka walaatti gorraan kurooti haala kana keessa jiru maatiin qarshii 50 namoonni naa kennuu dandeessanu nama 11 barbaada kurnan keessan bakka tokkotti galcheetan riikardi godhachuun barbaada kanaaf lakkoofsa 50 barreessaati ol seenaa akkuma barame dhibba kennuu kan barbaades lakkoofsa 100 barreessu 20 kennuu kan barbaades lakkoofsa 20 barreessa 10 kan kennuu barbaades lakkoofsa 10 barreessa inshallah warra 50 nan keessummeessa meesee naa hojjedha haadha kana wajjin kottaa taa'aati Video waraabama jechuun du'aa ijarraa fudhadhaa baqa gammachiisaati du'aa ijara wajjin riikardi godhadhaa tokko na bira taa'aati nama 10 barbaada rabbiif jecha inni kun anaaf jecha miti I don't know baqa hojjettee argatta lubbuudhaa yoo jiraatte shaabazaritti sheerinaa godhe naannu fayyadaniiru qataroo inni raanfatan ta'uu mala jallu ustaaz ibsaas namoonni baay'een inni dhufu beela lakkoofsa 50 barreessitu Baca mi mana doli kana kursin olu mani sinin jira. Ayye. Hojii seen nagamanu manjedetani waan yaadefani inshallah du'a illetti sini gona. Sagaleen ko jira miti aidar. Masteri sirri tagama waaya inshallah Sheikh Ibrahim igna. Biiznillah ta'ala du'a insani du'a nama midame du'a nama sadi girdon takalli wala kan jirtu annabi rabbi sallallahu alaihi wasallam Sheikh sakami go du'aina ada kana fabba kana du'a Sheikh sakami abu ulama kami bar miskinam kun indi miskinam mimman kana gammachiisu cala min du'a mali jonde kana fi jolle sinjiro nama kudan ko tinkalta yoni lesin bubuse rekan of kulcha giddura nan tokko namu kunna al tokko bakka tokko ti furada du'a itti gone geggesena
Deeqa muraasa keessa waan guddaa goonaaf manni isaanii yoo ta'e birii miiliyoona tokkoon goo bakka qallalli goone birii miiliyoona tokkoon goo mana tokkotti ijaarudha. Maastar akkaawuntii gubbaa kanarratti balleessisuun dhiyeera. Manni isaanii yoo ta'e birii miiliyoona tokkoon goo bakka qallalli.